Itoophiyaa Tamiin Ahmadiin Jabaliin kan qophaa'e. Itoophiyaan ariifattee harka ishee gara Waaqayyootti ni hiixatti. Faarfannaa 68:30 takka. Macaafota qulqulluu zamana keenyatti argannu keessatti jechi Itoophiyaa yookaan Xoophiyaanota jedhu iddoowwan hedduu irratti tuqamee jira. Kanneen gidduus keeyyanni faarfannaa Daawit 68:30 takka irra jiruu fi Itoophiyaan ariifattee harka ishee gara Waaqayyootti ni hiixatti jedhu keessatti biyya keenyatti akka dhaadannootti bal'inaan faayidaarra oolee jira. Biyya teenyatti kanneen argaman kiristaanonni tokko fi mootota durii biratti ejjennoo Itoophiyaan oddola kiristaanaati jedhurra akka gahaniif kanaafi keeyyitoonni fakkaatawwan shoora mataa isaanii gumaachanii jiru. Macaafa qulqulluu irratti tan tuqamte biyyi teenya tun Itoophiyaan Waaqayyoon irraa tannuuf kennamte biyya qulqullittii yookaan eebbifamtuudha ilaalchi jedhu uumamee jira. Ilaalchichis kanuma qofarratti osoo hin dhaabbatin seenaa keenya keessattuu moototaaf mijaa'insa amantaa uumuudhaan yommuu badiiwwan hedduu dhaqqabsiisu xinxalamee jira. Armaan olitti kan tuqne keeyyanni faarfannaa Daawitii fi keeyyattoota macaafa qulqulluu biroowwanis himtee wajjin tokkummaadhaan biyyattiin tan kiristaanaa yookaan tan isaanii qofa akka taate akka itti dhageessisuu gargaaree jira. Tokko of tuuluudhaan goolabbiiwwan dachattiinis kiristaana xiyoona kan kana fakkaatan jedhan irra gaaniiru. Isaan biroommoo Itoophiyaanummaan kan argamu dhalootaan osoo hin ta'in cuuphamaan yommuu jedhanis caqafamaniiru. Kan barreessanis dubbifneerra. Gochi isaanii kunis Itoophiyaanummaa musliimootaatii fi lammiilee kiristaana hin ta'in birootis ganuuf agarsiisa guddaadha. Holola kana fakkaatuunis matuma isaa Itoophiyaanummaa hanga jibbuu kanneen gaan musliimoonni muraasa hin jedhamne akka jiran barreessaan kitaaba kana ni amana. Kanaafuu barreeffama kanaan qaama amantii isaanii hamma ta'uu tan geettee fi Itoophiyaan harka ishee ariifattee gara Waaqayyoo akka hiixattu tan himameef tamiin akka taate bal'inaan sakattaana. Itoophiyaa macaafa qulqulluu. Seenaa Itoophiyaa keessatti durduriiwwan hedduu fi addureewwan yookaan hypothesis ragaa amansiisaa hin qabne hamma dhugaa beekamtii argataniiru. Himteewwan hundee dhabeeyyii ta'an dhugaa fakkaatanii dhiyaataniiru. Dhugaalee dhiibaniiru. Akkasumas seenaa Itoophiyaa keessatti ta'uuwwan hedduu macaafa qulqulluu wajjin wal qabatanii dhiyaataniiru. Seeneffamanii jirus. Kanneen gidduus isa tokko mata duree kanaan ni ilaalla. Akkuma beekamu macaafni qulqulluun kakuu moofaa fi kakuu haaraa jechuudhaan bakka lamatti qoodama. Kakuun moofaan dhaloota Kiristoosiin dura kan barreeffame kitaaba Ayihudootaa yoo ta'u, kakuun haaraan immoo dhaloota Kiristoosiin booda kan barreeffame kitaaba kiristaanotaati. Waa'ee kakuu moofaa hayyuuleen kiristaanaa akkana jechuudhaan barreessaniiru. Kakuun moofaan kitaaba umrii dheeraa qabudha. Naannoo waggaa addunyaa 1400tti Museen kitaabotan 5 jalqabaa barreessuu eegale. Kunis ammoo waggoota 3500tiin duratti jechuudha. Kitaabni kakuu moofaa inni xumuraa kan barreeffame naannoo waggaa addunyaa 400tti ture. Tifilos Finfinnee bara 1998 fuudha 12. Hiikaa macaafa qulqulluu Amaariffaa, Oromiffaa fi Ingiliffaa keessatti jechi Itoophiyaa jedhu ni argama. Haa ta'u malee kakuu moofaan kan itti barraa'e macaafa qulqulluu luga Ibraayistii keessatti iddoodhuma tokko irrattu jechi Itoophiyaa yookaan Itoophiyaanota jedhu hin argamu. Bakka bu'aa jecha Itoophiyaa yookaan Itoophiyaanota jedhu kanaan hiikamee macaafa qulqulluu Ibraayistii keessatti jechi argamu jecha Kuush yookaan Kuushota jedhu. Barnes Notes Bible Commentary fi Biblesoft The New Angles Bibles Dictionary wabeeffannee. Jechi Itoophiyaa jedhu jecha Giriikii yommuu ta'u hiikaan isaa fuulli isaanii aduudhaan gubatee kan gurraachate jechuudha. History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia Volume 1 fuula Volume 1 bara 1928 fuula 5. Jechi Itoophiyaa jedhamu yeroo jalqabaatiif akka moggaasatti kan kenname dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 400ffaa keessa ture. Moggaasa isaannan aduun gubatanii gurraachatan jechuudhaaf lugaa Giriikiitiin Itoophiyaa jedhuun maqaan kan itti moggaase Maanittoo ture. Maanittoon hayyuu seenaa lammii Gibxiitii fi luuba ture. Maanittoon biyya Suudaanitti hundeeffamee kan ture hidda mootummaa Kuushii yookaan hidda mootummaa Itoophiyaa Itoophiyaan daayinastii jechuudhaan waame.
moggaasni maanittoon kenne biyya Suudaanii yookaan Nuubiyaa irraa ka'uudhaan waggaa addunyaa 713 yookaan 727 Gibxiin to'ate hanga waggaa addunyaa 633tti idda mootummaa bulchaa tureetiif ture. Ensaayikiloopiidiyaan Itoophiyaa akkanatti ibsa. Kan maanittoo yookaan kan inni moggaase hiddi mootummaa Itoophiyaa har'aa wajjin wanti walitti fidu homaan jiru. Kan durii moggaasni Itoophiyaanotaa jedhu kan kennameef halluu gurraacha qabataa kan turan hoggantoota Nuubiyaatiif ture. Itoophiyaa har'aa wajjin burjaaja'insa kamiinuu hambisuudhaaf Itoophiyaa kan jedhu kan kennameef moggaasa isaa kan macaafa qulqulluutiin Kuush jedhamaa kan ture hidda mootummaa Gibxii yookaan Nuubiyaa 25ffaaf kan jedhuudhaaf. Ensaayikiloopiidiyaa Itoophikaa Volume 2 page 405. Gibxi Kuushin naannoo waggaa addunyaa 1520tti to'atte. Jaarraawwan shaniin booda waggaa addunyaa 1070tti Kuush bilisa baate. Kuush mootummaa walabooftuu taate Jabal Baarkaatti Naapootaatti hundeeffamte. Sadarkaa olaanaadhaan dhiibbaa aadaa Gibxii jalatti kuftee kan turte yoo ta'u, Gibxiin keessatti gabbaramaa kan ture taaboonni Aamuun jedhamus ishee keessatti waaqeffatamaa ture. Ensaayikiloopiidiyaa Itoophikaa Volume 3 page 459. Armaan olitti akkuma tuqametti Gibxii fi Kuushiin yookaan Itoophiyaan ollummaa qofa otoo hin taane tokko kan biroo hamma bulchutti seenaa fuullee qaban. Akaakuun piraamidii Gibxiitis Kuushiin keessatti yookaan Itoophiyaa Suudaanii keessatti ijaarameera. Macaafa qulqulluunis Gibxii fi Itoophiyaa yookaan Kuush irra deddeebi'amuudhaan tokkummaan waamaniiru. Fakkeenyaafis Tirhaaqaan mootiin Itoophiyaa isa loluudhaaf dhufaa akka jiru seenaa Hereeb yommuu dhagee Hisqiyaas mootii Yahudaatti namoota erge. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 19 keewwata 9. Tirhaaqaan mootiin Kuush isa loluudhaaf dhufaa akka jiru seenaa Hereeb yommuu dhagee Hisqiyaasitti nama erge. Isaayyaas boqonnaa 37 keewwata 9. Dursine akka ibsinetti Gibxiin waggaa addunyaa 1520tti Kuushin to'atte. Waggaa addunyaa 1070tti Kuush bilisummaa ishee gonfattee jirti. Ishiinis dabaree isheetiin humni ishee jabaataa yommuu adeemu Gibxiin to'attee hoogganuuf dandeettee jirti. Isuma kana ministeerri barumsaa Ifedrii barattoota kutaa 6tiif kitaabni barnootaaf qopheesseefiif akkanatti ibsa. Magaalaan guddoon mootummaa Kuushii tan jalqabaa Naappootaa jedhamaa turte. Gidduu waggaa addunyaa 8ffaa fi 7ffaa gidduutti mootummaan Kuush jajjaboo ta'ee akka ture ragaaleen seenaa ni eeru. Zamana kanatti mootummaan Kuush kutaa bulchiinsa isaa babal'ifachuudhaan Gibxii durii dabalatee bituu danda'ee ture. Ministeera barumsa Ifedrii saayinsii hawaasaa kitaaba barataa kutaa 6ffaa maxxansa 1ffaa bara 2003 dhaabbata maxxansaa fi axxansiisa Algureer Dubaay Gurmuu Imireet Arabaa fuula caam. Dhaloota Kiristoosiin duratti waggaa addunyaa 200tti kakuun moofaan Ibraayistii irraa gara Luugaa Giriik hiikame. Hiikaan kunis Seeptoo'aa Jineet jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u, yeroo jalqabaatiif hiikaa kanaan jecha Ibraayistii isa Kuush jedhu jechi Giriikii Itoophiyaa jedhu bakka bu'e. Tiinfiloos fuula 14. Gabaabumatti luga Ibraayistii isa kakuu moofaan jalqabaa itti barraa'e keessatti iddoo tokko irrattis jechi Itoophiyaa jedhu kan hin jirre yommuu ta'u, kan jirus macaafa qulqulluu hiikaa Giriikii keessatti. Gibxiin gara kibbaatti Suudaanii har'aa keessatti turte. Mootummaan Kuush gurraachota wanta turaniif Giriikonni gurraachummaa jaraa ibsuudhaaf foolli isaanii aduudhaan gubatee kan gurraachee jechuudhaaf luga ofiitiin Itoophiyaanota jedhaniin. Macaafni qulqulluun yookaan kakuun moofaan Ibraayistiin irraa gara Giriikitti yommuu hiikamutti iddoon waa'ee Kuushiitii fi mootummaa fi uummata Kuushotaa dubbatu irratti luga Giriikiitiin jechi Itoophiyaa jedhu wanta barreeffameef Kuush Itoophiyaa kan jedhuun hiikame. Hayyuun amantaa kiristaanaa Tiinfiloos isuma kana akkanatti ibsa. Itoophiyaan yookaan Kuush macaafa qulqulluu Ibraayistii keessatti Gibxiin gara kibbaarratti biyyi itti aanee argamu Kuush jedhamee waamamaa ture. Booddee irrattis macaafa qulqulluu Giriikii Seeptoo'aa Jineet keessatti Giriikonni dachii tan Itoophiyaa jedhanii waaman.
Kanaafuu macaafa qulqulluu keessatti Kuushii fi Itoophiyaan maqaalee lamaan bakka tokko turan. Hiikkaawwan macaafa qulqulluu Ingiliffaa, Amaariffaa fi Oromiffaa dachii tanaaf Itoophiyaa kan jedhu maqaa Girikii fayyadamu. Dachiin Kuushii yookaan Itoophiyaa amma wajjin tokko miti. Haa ta'u malee seenaa addunyaa keessatti Nuubiyaa jedhamaa waamamaa tan turte biyyi har'aa kaaba Suudaanitti argamtudha. Akkaataa taa'umsa lafa macaafa qulqulluu irratti hundaa'uudhaan Nuubiyaan biyya kutaa kibbaa irratti argamtu tan xumuraati. Itoophiyaa amma jalqaba irratti maqaa ishee kan argatte macaafa qulqulluu Giriik irraayi. Haa ta'u malee iddoo yookaan bakka macaafni qulqulluun Itoophiyaa yookaan Kuush jedhee waame irraa guutumaan guututti wal fakkaattu miti. Tinfilos Damee fi ibsa qoonnoo Kakuumoofaa kitaaba tokkoffaa fuula 68. Hayyuu seenaa Bajjii akkana jedhuudhaan barreesseera. The country of the burnt face is none other than the Sudan. Biyyattiin namoota fuulli jaraa gubatee tan biroo osoo hin taane Suudaaniidha. Itoophiyaan dhuguma oddala kiristaanaati. Barruu Ahmad Diin Jabaliin barreeffame ture. Itti fufiinsi isaa kutaa biraa keessatti kan dhiyaatu ta'a.